kitaaba kana dubbisuu irraa barreessuu laaftu jee gartee kanuma barreessu jira. Waa'ee kanarraa maal jettamee Kitaaba barreessuutu irra salphaa jeetii yaadaan. Kos kitaabni waan Oromootis seenaa Oromootis waan adda addaa ni jira. Maalii fi xiyyeeffannaa kee gama gartee kan Islaamaa kanarra goote. qabxiin sun immoo namoota wajjin hariiroo itti qabnu keessatti waan nu fayyadu baay'inaan kaasu jechuudha. Kitaaba gartee akka gara hin qabne kitaaba gosa hin qabne kitaaba faayidaa hin qabne namoonni maallaqa markachuu jecha galiidhaa jecha namoota barreessuu jira. Janii namoota qeeqa kaasanii jira. Mee ati immoo faayidaa barreessite moo Keessattuu kutaan lammaffaan qabxiilee gurguddoo inni haga qabxii dhibbatti kaasuu jira. kitaaba kana keessa wanti jimaan jirti. Yeroo dheeraa dura bunni biyya Arabaatti jechuun haraan ture si galee. Caatii kayyaaniin sun gartee sun amma bakka biratti nuti illee ni agarraame caatii sana fokkisanii sila jimaa hagama keenyaa haala gartee fakkeenyaaf jimaan baaleetii fi jimaan harargee garaa garaa jimaa namni sarvaayivingii fayyadamuu fi jimaa namni bataraanummaa fayyadamuutu jira.